Harka fuunee kabajamoof jaallatamoo keenya nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa Abdiin Inspaayeridha. Egaa chaanaalii Abdii Inspaayerirraati. Egaa guyyaa irraa chaanaalii tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Icciitii miidiyaa kan jedhu kana. Icciitii miidiyaa irratti waa baay'eetu hojjetama. Waa baay'ee asirraa argachuu dandeessu jechaadha. Egaa seentanii ilaaluu yookiin sabskiraayibii gochuu dandeessu chaanaalii kana. Chaanaalii haaraadha. Okay. Guyyaa irraa garuu kan isinitti agarsiisu akkuma argitanii abaawootii jala seenee jira. Abaawootii kana jalatti akkamitti chaanaaliin tokko moonii hojjechuu danda'a? Chaanaaliin kun akkamiin moonii hojjechuu danda'e? Akka moonii hojjetu akkamiin eeyyamameef? Chaanaalii kana akkamiin lookeeshinii kan jedhamu kana yeroo baay'ee akkuma iskiriinii irratti argitanii chaanaalonni baay'ee lookeeshinii qabanii namoonni baay'ee irratti dadhabdanii irratti waan baay'ee gootaniiti lookeeshinii kana sirreessuu dadhabuudhaan mooniin hojjetu chaanaaliin maallaqan hojjetu taanaan immoo xiqimii hin qabu. Kanaaf anamma hin jiru biyya keessadha. Garuu immoo ilaalaa Yuunaayitid Isteetii ta'ee jira jechaadha. Yuunaayitid Arab Emireetis jechuun Dubaayidha. Dubaayii ta'ee jira jechaadha. So lookeeshinii kana gara maalitti jijjiirraa? Gara Yuunaayitid Isteet kan jedhutti jijjiirra jechaadha. Gara Ameerikaatti jijjiirraa. Kana gochuudhaaf akkamiin gochuu dandeessu? Egaa yeroo kana keessatti isin kan isin hubachuu dandeessanii aaraa mallee osoo bantanii haala kanaanidha jechaadha kan isin lookeeshinii qeyyeruu fi dandeessan chaanaalii tokkoof. Egaa chaanaalii tokko jijjiiruudhaaf kallattii karaatti jijjiirtan, karaatti lookeeshinii isaa jijjiirtan biyya keessa teessanii yoo bantan amma biyya keessatti hojjetu chaanaaliin tokko hin kaffalu. Seera akkasiin qabu jechaadha. Itoophiyaa keessatti hin kaffalu. So dirqama lookeeshinii jijjiirtanii hojjechuu qabdu jechaadha. Kanaaf immoo maal gochuu qabdu? Kalasii jechaadha. As keessaatii ni baatu jechaadha. Tootaalii yuutuubii kana keessaatii yeroo tokko cuqaastanii baatu. Gara kam seentu? Googil kiroomaa kan jedhamu kana kun kiroomee kana seentu yeroo tokko cuqaastanii. So nekistii kan itti aanu waatu nurraa hafa jechaadha. Piroofaayilii kana aayikeenii piroofaayilii kana cuqaasnaa. Aayikeen piroofaayilii kana erga cuqaasnee yuutuub istiidiyoo kan jedhu kana cuqaasnaa. Egaa amma akka silaa nu dhaqatu jechaadha. Yeroo tokko cuqaasnaa. Egaa haala kanaan addanatti nuuf fida. Amma ni seenna jechaadha. Akka silaa afur godhee fidee hin keenye amma salphaatti nu seensisuu danda'a jechaadha. Yeroo kana dirqama egaa lookeeshinii yoo hin jijjiirru taane maaltu jira? Mooniin hojjetu. Maallaqa hojjechuu hin danda'u jechaadha. Egaa haala kanaan yuutuub istiidiyoo seennee jirra. Yuutuub istiidiyoo erga seenneetii bakka xumurarra jiru kana iddoon isinitti agarsiisu kana zuumii godhe seetingiin jirti. Mallattoo seetingii kana argaa jirtu xumurarra zuum gootanii mallattoo seetingii kana caafii koornerii dhumaarra jechaadha. Gubbaa nama fakkeenyaaf asiin viidiyoo wanta garaagaraa jira. Wanta ediitii gootan warra kana dhiisanii gajjallaa buutanii kan nama isinitti agarsiisaa jirutti mallattoo seetingii kana jira. Mallattoo seetingii kana cuqaastu. Egaa mallattoo seetingii kana gaafa cuqaastanii haala kanaan isiniif fida. Haala kanaan gaafa isiniif fidu chaanaal kan jedhu kana cuqaastu. Isiniif galee haala kanaan chaanaal kan jedhu kana gaafa cuqaastanii chaanaalii kana wanta inni hojjetu wanta hunda isaa sirreessitu jechaadha. Argitanii haala kanaan fidee jira jechaadha. Chaanaalii gaafa cuqaastanii biyya akka filattaniif biyyi irra jiru kun maalidha? Dubaayii jedhee jira dura. So beezik infoo kan jedhu kanarratti maal gootu? Addanatti isinitti himeen jira. Biyya kan jijjiiru gara Yuunaayitid Isteetiittidha isin jedheen jira. Yuunaayitid Isteetiitti hin jijjiirre isinitti agarsiisa. So Yuunaayitid Isteetiin kun ni jira. Yuunaayitid Isteetiitti jijjiireen jira jechaadha. So ammallee isteeppiin isinitti agarsiisu ammas itti fufee jechaadha. Lookeeshiniin kun akka birrii hojjetu ta'eera. Namoonni immoo jecha barbaadaniin serchi godhanii chaanaalii kana akka argatanii fi add keywords kan jedhu jechoota fiffilatamu kan barbaadaniin asitti tsaafuu dandeessu. Namoonni fakkeenyaaf dagatanii ammoo osoo icciitii qofa tsaafanii dhiisanii akka chaanaaliin koo ba'u gochuudhaaf asitti dabaltu. Deebitanii immoo ammallee irra deddeebiin namni yoo dogoggore icciitii haala kanaan yoo barreesse akka inni ba'uuf gochuu qabdu jechaadha. Icciitii kan jedhu amma haala kanaan qubee tokko qofaan yoo barreesse haa mul'atuuf kan jedhu barreessuu nan danda'a. Ammallee itti dabalee jechaadha. Asitti isin chaanaalii keessan ediitii gootanidha jechaadha dabaltanii. So haala kanaan
kana yeroo itti aanutti bal'inaan qabadhee isiniif hin dhiyaadha, rakkoon hin jiru. Egaa yeroo tokko akkuma argitanii seef kan jedhu kana jira. Seevii gootu jechaadha. Bakka kanatti seeviin jedha. Egaa lookeeshiniin biyya kanaa jijjiiramee jira jechaadha. Amma chaanaaliin kuni monitaayizii ta'e bakka monii hojjechuu ni danda'a jechaadha. Sababiin isaas lookeeshinii filadheefiin jira. So maasaawoqiyaan irratti deemsifamu, beeksisni irratti deemsifamu galii ni gashaa jechaadha. So yeroo tokko bakka bilbila kiroomii kana keessaa ni baana. Kalasii cufnee kiroomii keessa erga baanee gara kam seennaa? yuutuubii keessa seennaa. Yuutuubii bilbila keessan irra orjinaala jiru. So yeroo kana piroofaayilii ayikeenii korganju kaasee akkas haala kana chaanaal kan jedhu so duratti isinitti agarsiisee jira. Waaw namatti tola. Dubaayii ture. Amma garuu maal jedhee jira? Argaa jirtu. Yuunaayitid Isteet ta'ee jira jechaadha. So haala kanaan chaanaaliin akka monii hojjetu gochuu dandeessu. Akkamittiin akka monii chaanaaliin keessan hojjechuu danda'u haala kanaan gochuu dandeessu. Bal'inaan isinitti agarsiisee jira. Egaa chaanaalii keenya kana Icciitii Miidiyaa kan jedhu kana sabskiraayib gochuun dagatina. Diskiripshinii irraan agartu. Liinkii chaanaalii kanaa isiniif hin kaa'a diskiripshinii booksii viidiyoo kanarra. So kanarratti maal hojjenna? Icciitii Miidiyaa irratti maal hojjenna jettanii? Waa'ee warroota amantiin isaanii addunyaa kanarratti biyya keessa kan jeeqan warra amantiin isaanii 666 ta'e akkasuma immoo namoota jaboo ta'anii icciitiin isaanii maal fakkaata biyya keessa kan jiran akkasuma fakkeenyaaf Abeel nama jabaadha. Akkasuma Dr. Wadaajeen beektu, Daagii beektu, Asiimoogaa beektu, Daawud Dirimii. Egaa hundi isaanii warroota gaggeessotadha. Garuu maal akka isaan hojjetanii icciitii namoota gaggeessota ciccimoon qabanneen dhiyaanna. Yoo isin danda'ame miidiyaa keenya kana sabskiraayibii godhaa. Seenaatti sabskiraayibii nuuf godhaa. Akkasuma Icciitii Miidiyaa yoo jettan hin argattu. Egaa akkaataatti chaanaalii monii godhan isiniif agarsiisee jira. Galatooma. Viidiyoo taanu ammoo lagarrutti turtii gaarii.